har'ammoo waa'ee dhukkuba tiruu wal duukaa ilaallaa jechuudha. Dhukkuba tiruu maaltu nutti fiduu danda'a? Inni gara biraan immoo dhukkubni tiruu mallattoowwan akkam akkamii argisiisa kan jedhu wal duukaa ilaallaa jechuudha. Dhukkubni tiruu dhukkuba baay'ee hamaa akkasumas immoo namoota hedduu addunyaa kana irratti ajjeesuutiin dhukkuba beekamudha. Kanaaf dhukkuba tiruu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Mallattoo isaas wantoota nutti fiduu danda'an wantoota komanii ta'an beekuun baay'ee isin fayyada. Kanaaf hamma dhumaatti na hordofaa affeerraa godhe. Warri hagarraatti maatii keenyatti hin dabalamne subscribe gochuun maatii keenyatti ida'amaa. Odeeffannoo fayyaa, barumsa fayyaa, hubannoo fayyaa, gorsa fayyaa asiin darbu akka isin dhaqqabuuf maatii keessanis isinis waan fayyaduu fi maatii keenyatti ida'amaan yeroo hundumaa affeerraa keenya. Dhukkubni tiruu sababoota armaan gadii dhufuu danda'a. Tokko alkooliidha. Yeroo hedduu dhukkuba tiruu fiduutiin kan beekamu. Alkooliin diina tiruuti. Kanaaf namoonni alkoolii fayyadamtan alkooliirraa yoo of qusattan baay'ee gaarii. Alkoolii baay'inaan yeroo hedduuf waggoota hedduuf fudhachuun dhukkuba tiruuf nu saaxiluu danda'a. Alkoolii wanti jedhamu immoo isa kan aadaas isa kan ammayyaas biiraas haa ta'u haraqee wantoonni alkoolii of keessaa qaban diina tiruuti. Haraqeen alkool kontentii isaa ol ka'a. Yeroo kan biiraafaan wal bira qabnee ilaallu jechuudha. Kanaaf alkoolii yeroo hedduu namoonni fudhatanii dhukkubni tiruu akkasiin hin qabneef tiruu keessan akka hin miinee fi alkoolii hir'isuu yookaan dhiisuu isinirra jiraata jechuudha. Inni lammaffaan vaayirasii tiruuti. Keessumattuu vaayirasii tiruu biifisiin dhukkuba kiroonik hepaatis yookaan immoo dhukkuba tiruu yeroo dheeraan nurratu nutti fiduutiin ni beekamu jechuudha. Vaayirasiin tiruu biroos vaayirasii tiruu A akkasumas D's jiru garuu yeroo hedduu kiroonik vaayiraal hepaatis yookaan immoo siroosisii fiduutiin kan beekaman dhukkuba tiruu hamaa fiduutiin kan beekamanii dhukkuba vaayirasii tiruu B yookaan C'tiin dhufudha jechuudha. Vaayirasiin kun immoo karaa kam daddarbuu danda'a? Tokko walqunnamtii saalaan darbuu danda'a. Lama haadharraa mucaatti yookaan daa'imatti darbuu danda'a. Sadi wantoota qara qaban sheer gochuutiin darbuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhukkuba kanallee ittisuunis ni danda'ama. Vaayirasii tiruu kana akkasumas immoo vaayirasii tiruu kana yoo qabaanne immoo dursinee qorannoo gochuutiin otoo dhukkuba hamaatti hin jijjiiramiin kittibaata isaa yookiin immoo yaala isaa fudhachuun illee ni danda'ama jechuudha. Vaayirasii tiruuf. Inni sadaffaan dhukkuba tiruu nutti fiduutiin kan beekamu qorichoota nuti yeroo fudhannu qorichoota tokko tokko kan akka parastaamoolii baay'isuutiin. Parastaamoolii yeroo ajajamu hamma qaamni keenya fudhachuu danda'u ol yoo ta'e tiruu keenya irratti rakkina fiduu danda'a. Daa'imaaf yeroo ajajamu kiiloo isaaniitiin ta'uu danda'a qabaa. Akkasumas immoo ga'eessaafis yeroo ajajamu ga'eessi tokko guyyaa keessatti parastaamoolii firee 8 ol fudhachuu hin danda'u. Toksiitii qabaachuu danda'a. Tiruu keenya miidhuu danda'a. Yeroo dheeraaf overdoosii fudhannee parastaamooliin maal miidhuu danda'a? Tiruu keenya miidhuu danda'a. Inni gara biraanii qoricha tokko tokko qoricha TB'f kennamu akkasumas qoricha meetootirikseetii jennee kan waamnu qorichoonni tokko tokko tiruu keenya miidhuu danda'u. Kanaaf ajaja ogeessaan alaa qorichoota yoo fudhachuu baanne baay'ee ni gorfama. Maal inni gara biraan immoo kalee keenya miidhuu danda'u jechuudha. Qorichoonni tokko tokko tiruu keenya qofa miti kalee keenya illee yeroo isaan itti miidhan waan jiruu fi yeroo hundumaa qoricha yoo fudhattanii of eeggannootiin ta'uu qaba jechuudha. Inni arfaffaan autoimmune disease jennee kan waamnu dhukkuboonni tokko tokko jiru jechuudha. Qaamni keenya deebisee wanta hin taane oomishuutiin antiboodii oomishuutiin qaama keenya deebisee yeroo nyaatu inni kun immoo autoimmune disease jennee waamna jechuudha. Inni gara biraan metabolic disease jedhamanii kan waaman metabolic disease kan akka Wilson disease alpha 1 antitrypsin deficiency jennee kan waamnu dhukkuboonni tokko tokko jiraachuu danda'u. Isaan illee dhukkuba tiruu nutti fiduu danda'u jechuudha. Inni gara biraan kaanserii tiruuti. Kaanseriin tiruullee dhukkuba tiruu nutti fiduu danda'a jechuudha. Walumaa galatti
wantoota nu hir'isuu dandeenyu as keessa waan jiraniif kan akka alkoolii, kan akka vaayirasii turuu hir'isuus ittisuus waan dandeenyuu fi keessumattuu addunyaa kanarratti dhukkuba tiruu fiduutiin kan beekamanii wantoota kana lamaan waan ta'aniif kanaaf of eeggannoo haa goonu. Tiruu keenyaaf of eeggannoo haa goonu. Tiruu keenya tokko duwwaadha. Tiruu keenya hojii hedduu qaba. Kanaaf tiruu keessaniif of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Mallattoon dhibee tiruu maal maal? Tokko dadhabbii hamaa, lama ulfaatina hir'isu, sadi nyaata nu jibbisiisu, afurii iji keenyi, gogaan keenyi akkasumas immoo fincaan keenyi gara keellootti jijjiiramu yookaan bicaa ta'u akkasumas nu hooksisuu qabaachuu danda'a. Olollu jechuun dhukkubbii garaan keenyi dhiita'uu yookaan bishaan garaa keenya keessatti kuufachuu asaayitas jennee kan waamnu. Inni gara biraan immoo yeroo hedduu ol nu deebisuu ta'uu danda'a akkasumas ol nu jechuu ta'uu danda'a. Inni gara biraan immoo dhiirota irratti harmi isaanii guddachuu akkasumas immoo ciraan isaanii guddachuu wantoonni kun jiraachuu danda'u jechuudha. Walumaa galatti mallattoon ani eeree yoo ofirratti argitanii tiruu keessaniif qorannoo gochuu qabdu. Qorannoon tiruu immoo dhiigaan, fincaaniin akkasumas immoo altiraasaawundiin jalqaba irratti erga ta'ee wanti siiti iskaanii barbaachisu yoo jiraate siiti iskaaniin illee ajajamuu ni danda'a jechuudha. Walumaa galatti tiruu keessaniif of eeggannoo godhaa. Mallattoo akkasii qabaattan dursitanii qorannoo gochuu dandeessu. Qorannoon armaan gadii argachuu barbaaddan yaala tiruu argachuu barbaadanii lakkoofsa armaan gadii irratti dawwaltanii beellama qabachuu dandeessu. Bakki argamsa keenyaa Finfinnee Askoo Addis Safariidha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Dooktar Yoon Bashaanaati.